warra tureefis immoo deebinee yaadachiisuudhaa fi yaadichanii wal qabsiisuu yaada isaa har'aati jechuudha. Wanti torban lamaan har'aa jenne Filiphisiis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 hamma 14 irratti luqqisa kana irratti hundaa'eetiin kan akka ka'umsaatti kan walii wajjiniin jalqabne isaan irra deebi'ee isinii dubbisa yeroo hundaa barumsa kan yeroo jalqabnu luqqisa sattiin jalqabnu kana yeroo hundaa nan dubbisa inni uffitan jedhees nan yaada. Gara warra Filiphisiis ergaa Phaawulos gara warra Filiphisiis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 fi 14 nan dubbisa. Akkana jedha. Obboloota koo ani akka nama harka isaa keessa oolfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godhaa. Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadha. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf nan kaadha. Gonfoon warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus itti ol nu waameedha jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Torbanuma lamaan darbeetti waan baay'ee booddeetti hambifnee waan baay'ee booddeetti dhiibnee gara fuulduraatti harka keenya diriirsinee wanti itti hiixanne qabna jedhee ni yaada. Guyyaadhuma 14 darbe keessatti maaliif adeemsa jireenya kiristaanummaa yeroo jennu jechoota lama achi keessatti furtuu ta'anii akkasin ilaaltan yeroo darbe yaadeen ture. Innis adeemsaaf jireenya isa jedhu ilaaluun baay'ee gaariidha. Kiristaanummaan adeemsasii jireenyasi. Kanaaf torban lamaan kana tarkaanfanneerra jechuudha. Adeemsa kiristaanummaa isa gaafa jalqabneerra torban lama har'aarratti tarkaanfanneerra. Torban lamaan kana darbe keessatti gaara maaliin nu mudatee, sulula maaliin nu mudatee, gufuu maaliin nu mudatee, akkamittiin Waaqayyo harka qabeera nu dabarsee, irra dabarree immoo namaarraa akkamittiin akka goones jenne tokkoon keenya waan keessa dabarre hundi keenya beekuu hin dandeenya. Otuu dhugaa ba'aa jennee yeroo jiraates waan baay'ee dhugaa ba'uu hin dandeenya. Haa ta'u malee bakka jirrutti biyya jiraannutti haala keessa jiraannu hundumaa keessatti inni nu dabarsee nu geggeessee kufaatii keessaas ol nu qabee dadhabbii keessas mudhukii keessas immoo ansii jira jedhee amma har'aatti nu fidee Waaqayyo gooftaan maccaa bara baraan maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf otuu nu gargaarree otuu nu geggeessine arras ga'uu hin dandeenyu asis ga'uu hin dandeenyu. Gargaarsa Waaqayyootiin har'a geenye gargaarsa Waaqayyootiin deemna borisi gargaarsa Waaqayyootiin guyyaadhaa guyyaatti wanta kaleessa keessa darbine irraanfannee hiixachuu keenya ittuma fufnaa jechuudha. Kanaaf iyyuu kiristinnaan adeemsa yeroo jennu ka'umsa qaba ga'umsas qabachuudha. Lafa kaanu qabna lafa immoo geenyu qabna. Isa kana inni Phaawulosis 14 irratti dubbatu. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaa nan kaadhaa jedha. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuuf ga'umsa koo galma koo bira ga'uudhaa fi nan kaadha hin dhibaawu. Nan hiixadha duwwaan jedhu nan kaadha jedha. Akeeka warra mo'anii inni gonfoon argamu sunis immoo maal akka ta'e yeroo ibsu maal jedhaa gonfoo warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus itti ol nu waameedha jedha. Lafatti waamamnee ga'uuf Waaqayyo nu abdachiise qabna jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kana egaa adeemsa kan nu jennu. Tarii baay'een keenya adeemsa kana walakkeessineerra ta'a. Baay'een keenya nuusarra deemneerra ta'a. Baay'een keenya reef jalqabne ta'a. Baay'een keenya immoo adeemsa kana keessatti kufnees kaanees dhadhabneet boqonnee baqqanaa raawwate jennees Waaqayyo lafa kufnee jiru ol nu kaasees harka nu qabee nu adeemsaa jira nan amana. Baay'een keenya immoo dhadhabnee yeroo jennu inni gateettii isaa irratti nu baatee akkuma hoolota isaa inni tiksituuni isee dhadhabde isee okkoltu ol fuudhee baatee dhoqqeera dabarsee qoraattiira dabarsee ayyallaara dabarsee lafa ga'uun ittiin ga'u ga'ee marga lalisaatti geggeessu Waaqayyo anaaf isiniin bakka jiru hundumaa keessatti haala hundumaa keessatti nu geggeessee hamma guyyaa har'aatti nu fideera. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Boris immoo Phaawulos isa kaleessaa dhiiseen harka koo ammayyuu nan hiixadha akka waan harka keessa ol galfadheetti fillakkaa yeroo jedhu hiixachuunsaas qabachuunsaas gargaarsa Waaqayyootiin malee gargaarsa kamiin iyyuu hin danda'amu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf ammas irra deebi'een isiniin jedha. Baga Waaqayyo hamma namoota guyyaa har'aa jiraannee guyyaa har'aa immoo argine keessa jiraannu Waaqayyo nu taasise inni jedhu yeroo hundaa akka yaadnu hin barbaada. Yeroo jireenya jennu immoo jireenya kan jennu wanta jireenya jedhamu jireenyi wanti qabu tokko hin dhalataa inni guddataa adeema mul'ataa adeema nama duratti mul'ata hawaasa duratti mul'ata waanuma duraa duratti mul'ata jireenya kanaaf kiristinnaanis akkuma kana garuu jireenya sanu barre barsiifanne irraa immoo adda kan inni ta'u maa inni jireenyi nu beennu kan biqilaas haa ta'u kan namaas haa ta'u
hin dhalataa, hin guddataa, hin deemaa, hin deemaa, hin dulloomaa, deebi'ee hin du'a. Bineensa isa fudhattanii, horii isa fudhattanii, biqilaa adda addaa isa fudhattanii, waggaa 100 jiraatu, muki tokko tokko waggaa 200 jiraate jedhu, 3 jiraate jedhu dulloomee garuu caccabee du'uunsaa nafu. Inni jireenyi kan kiristinnaa garuu kan dulloomaan deemne, kan itti dabalaa adeemu, kan qaramaa adeemu, kan guddachaa adeemu, hamma dhumaatti ol jechaa hamma guutummaa kiristoositti kan itti dabalaa adeemudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanatu adda isa taasisa jireenya kiristinnaa kana. Kanaaf egaa nuyi akka namaatti dhalanneerraa hamma har'aa kanarra umurii qabnu geenyeerraa umurii tokko tokko keessan yoo ilaaltan kaan 20, kaan 15, kaan 40, kaan 50, kaan 60, kaan 70 masaa qulqulluun akka jirus immoo umuriin namaa 70 yoo baay'ate 80 isarraa kan immoo dadhabbiidha akkuma jedhu fooniin haa kanatti deema. Jireenya keenya hafuuraatiin garuu ittuma dabalaa adeema. Ittuma dabalaa guddachaa cimaadhuma adeema. Kanaafitu Kaaleeb namni Waaqayyoo yeroo waggaa 80tti an akkuma isa waggaa 40 irraa ba'uufis loluufis kaachuufis nan danda'a kan inni jedhee jireenya isaa foonii sana miti. Jireenya isaa hafuuraa nama keessaan dulloomne guyyaadhaa guyyaatti itti dabalaa adeemu cimaa adeemu sana haasaa gochuu nan danda'a. Maaliif gochuu nan danda'a yeroo jedhu humna koosa fooniitiin otoo hin ta'in humna Kiristoostu na keessa jira. Humni Kiristoos na keessa jiru immoo hin dadhabu. Jireenyi Kiristoos san fudhadhe immoo hin dadhabu. Jabaadha, inni hundaa mo'a, inni hundaa danda'a itti dabalaa adeema jechuu isaati. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kana ture kan yeroo darbe jenne egaa. Egaa kiristinnaan kuni adeemsa eega jenneeti jireenya eega jenneeti mul'ataa guddachaa adeemuu qaba eega jennee adeemsa jireenya kiristaanummaa kana keessatti kiristaanni hunduun kan beekuu qabu. Kan beekuu qabu maal fa'i jenneeti ilaalle. Hundi keenya kan beekuu qabnu. Amma kan beekuu qabnu ni jennu waa hedduu yoo ta'u malee barumsa adeemsa jireenya kiristaanummaa isa jedhu kana keessatti qabxiiwwan an fudhadhee tokkoon keenya beekuu qabna an jedhee itti amananii sagalee Waaqayyoo irraa hammuma Waaqayyoo naa ibsee isiniif qoodaa jechuudha. Kanaaf torban lamaan irraa kan nu jenne adeemsa kana keessatti wantooti kiristaana ta'e karaa adeemtuu kan ta'e karaarra kan jirtu karaa Kiristoos Yesuus itti kennarra kan sussukaa jiru kan deemaa jiru deemsa kanaaf katoluuf wanti inni beekuu qabu maal fa'ii jenneetu qabxii tokkoffaa irratti maal ilaallee kiristaanummaa adeemsi kiristaanummaa jireenyi kiristaanummaa kiristaana ta'urraa akka inni jalqabu beekuu qabna inni kiristaana ta'urraa jalqabamaa. Kanaaf iyyuu achirratti kiristaana ta'aniirraa isa jedhus gaaffii kaaseen ture. Maaliif yoo jettanii tajaajiluu duwwaadhaan kiristaana ta'uun hin danda'amu. Waggaa dheeraa waldaa kiristaanaa keessa deddeebi'anii sirna waldaa kiristaanaa raawwachuu duwwaadhaan kiristaana ta'uun hin danda'amu. Akka koo kana lallabuun, barsiisuun, raajuun, waan adda addaa gochuun, dinqii adda addaa gochuunis kiristaana ta'uun hin danda'amu. Maaliif ragaa sagalee Waaqayyoo irraa isinii kaaseera? Maatiyos boqonnaa 7:22 irraati. Yeroo dhumaa sanatti hin jedhu namooti baay'eenidha. Yeroo hundumtuu raawwatee itti cufamu maali yaa gooftaa maqaa keetiin seexanoota hin baafneere, maqaa keetiin dinqiin hojjenneere, maqaa keetiin hojii humnaan hojjenneere hin jedhu. Ayyeruma sanayyuu isin namoota nana isin hin beekun ittiin jedha jedhe. Kun maal argisiisa? Tajaajila duwwaan waastinnaa namaan ta'u. Kennaa ayyaana Waaqa tokkoon keenya waastinnaa nuuf hin ta'u. Tokkoon keenya waastinnaa kan ta'u maanni waamicha karaa Kiristoos Yesuus nu waame. Fayyisaa lubbuu keenyaa godhanne sagalee isaatiif isa ergetti amanuu keenyaanitu kiristaana taanaa jenneeti dubbanne. Kanarratti shakkii tokko hin qabu. Hundi keenya akka kiristaana taanee jiru jedheen amana. Kanaaf egaa kiristaana ta'uun jireenya kaleessa keessa jiru jireenya dukkanaa keessa gara ifaatti galgalu deemsa ofii keenyaa deemaa jirru raawwannee an ofii kootii hin danda'u ba'aa koo kanarraa fudhisi deemsa kana booddee deemusi sitti of kenneera jennee dhibba keessaa dhibba Kiristoositti of laannee booji'amu isaaf of kennu. Hin booji'amna yeroo jennu dandeettiin keenya, humni keenya, jireenyi keenya, wanti hundaa keenya isatti harka keenya yeroo laadhannu jireenya kiristaanummaa achi jalqabna jechuudha. Kanaaf torban lamaan darbe egaa kana kan nu jennu. Kana duwwaa mootuun ta'anii wantoota qabxii lama laallee kan dhiifne namni adeemsa kiristaanummaa kiristaana ta'ee jalqabe kun immoo achuma jalqabee lammata nama dhalateedha. Akka ijoollee daa'ima dhalattee lammata dhalateedha. Nus hin amannaa Kiristoos Yesuusii wajjin deemsa kiristaanaa jalqabneerra yeroo jennu karaa Kiristoos Yesuusiin lammata dhalanneerra. Akkuma Niqoodimoos inni Fariisichi dhufee gooftaan Yesuus waa'ee lammata dhalachuu gaafannaan bitatti gale maalanoo guddadhee amma nageeraa dhaqee garaa gadameessa harmee koo keessatti deebi'ee lammata dhaladhamoo maal jechuudha yeroo ittiin jedhu gooftaan ibseera namni kamtuyyuu
Kiristoos Yesuusitti amanee Kiristoos irraa jireenya lammata dhalachuun arganne taanaan jireenya bara baraa akkan argane dubbate. Eega lammata dhalatee ka'ee garuu namni tokko kamtuyyuu immoo guddataa mul'ataa deemuu qaba. Jireenyi kiristinnaan jireenya eega jenne hin guddataa inni. Hin guddatachuu fakkeenya Kiristoos Yesuus Luqaas boqonnaa lamarraa fuunee ilaalleerra 52 mucicha Saamu'eel raajii Saamu'eelinis immoo boqonnaa 2 lakkoofsa 26 ilaalleerra hin guddataroo jennu waa'ee jara kanaa matsaafii yeroo dubbatu ogummaaf beekumaan fuula namaatti fuula waaqayyootti guddachaa adeemaa jira. Guddina wal qixxee ta'e jechuudha. Guddina wal hin caalle. Guddina seelkoo ta'e miti. Guddina lachuutti guddataa ta'e fuula namaattis kan mul'atu fuula waaqayyoottis kan mul'atu ogumaanis kan ta'e beekumaanis kan ta'e guddachaa adeemu jechuudha. Waaqayyoo galanii guddaan ta'u. Waan tokko waan nama sodaachisuu hin qabu. Inni karaa ilma isaa tokkicha ilma isaa nu godhate. Inni karaa Iyyasuus Kiristoos akka lammata dhalannu nu godhesi ayyaana isaatiin immoo nu hin guddanna taanaan ayyaana isaatiin nu guddachiisaa adeema jechuudha. Fakkeenya guddina sirrii hin taane kan warra Qorontoos ilaalle. Warri Qorontoos guddataniiru. Afaan haaraa haasa'u, lisaanii dubbachaa deemu, waaqayyoon beekaniiru, garuu guddinni isaanii wal qixxee hin turre. Isin silaa lafee nyaachuu otuu qabdanii ammayyuu akka nama ijoollee aannan dhuguuti. Guddinni keessan sirrii hin turre. Ijoollee ta'uu keessan immoo kan argisiisu namoota isin tajaajilu jalatti wal qooddanii. Kaan kan Aphiloos ofiin jettanii, kaan kan Phaawulos ofiin jettanii, kaan kan Kiristoos ofiin jettanii, of qoqqooddanii kun daa'ima ta'uu keessan isin hin argisiisure. Kanaaf guddinni keessan guddina sirrii akka hin taane isinitti hima. Kanaafini foon nyaachuutu hin ta'in isiniin aannan isin wagaa akka ijoollee xuuxxootuutti jedhee dubbate Phaawulos. Kana torban lamaan har'aa kan ilaale jechuudha. Deebinee kiristiyaanni guddachuu qaba yeroo jennu immoo guddina wal qixxaataa yeroo jennu guddina bifa sadii ilaalle kana jalatti. Akkam jennee ilaalle kiristiyaanni gara wangeelaanii Kiristoos isa dhagaa jiraataa ta'e irratti hundee gadi fageeffachuu qaban. Luqqisa isaa isiniin hin dubbifattu jedhee yaada. Booddees warri hin argan hin argattu paawarpoointii kana isiniin ergaa argachuu hin dandeessu bakka ta'eef. Warri qabsiifattan iskiriinshotii immoo godhachuu dandeessaa siraa godhachuu hin dandeessu silkii keessan irraa jechuu hin danda'a. Kanaafiyyu wangeelaanii hundee gadi fageeffachuun namarra jiraata. Akka jechuun maal jechuudha? Sagalee waaqayyoo irratti hundaa'u jechuudha. Wanti hundumtu madaalliin mana waaqayyoo keessa kan ittiin madaalamu sagalee waaqayyoo ta'uu qaba. Shaakalli tokko mana waaqayyoo keessatti har'a namooti hin hojjeta rakkina maalii qabaa? Sirriidha rakkina maalii qabaa? Hin hojjeta miti garuu hin ta'a miti garuu jedhu. Hin ta'a duwwaadhaa miti kan nu madaallu. Sagalee waaqayyootiin immoo safartu sagalee waaqayyootiin immoo sirriidhaayi. Sirriidhaayi. Fakkeenyaan isinii kaasa. Ani hafuura qulqulluutti nan amana, hojii hafuura qulqulluutti nan amana. Kennaa ayyaanaa waaqayyoo waldaa kiristaanaatiif kennetti nan amana. Keessa koo kennaa ayyaanaa kaa'eenis nan tajaajila. Waaqayyoo kennaa ayyaanaa keessa kaa'e keessaa tokko barsiisuudha. Madaaltuu waan hundumaa kiristaana biratti waldaa kiristaanaa keessatti sagalee waaqayyooti safartuunsa. Fakkeenya tokko fudhu. Amma bara amma jiru keessatti waldoota an baadiyyaa keessatti deemee tajaajilu keessatti namoota kan isaan godhan keessaa tokko bishaan gurguddaa fidatanii dhufu. Bishaan kana irratti nuu kadhadhaa jedhu akka xabalaatti fudhatanii galu. Isa waldaa ortodoksii keessatti barame jechuudha. Xabala kana yaadattoote namoota tokko alatti faara raafatu seexan wal galuu dhoowwa jedhanii warri kaan immoo ijoolleen dhukkubde fuudhanii itti geessu, itti naqu, itti facaasu, dhugi jedhu, dhiqadhu jedhu waan adda addaa godhu. Maaliif kana gootu kunoo sagalee waaqayyoo hin mormaati. Hin jiru lafa tokkorrayyuu. Bishaaniin akka godhaa kan jedhu hin jiru. Yeroo isin gaafattanii maaliin hojjetoo nu fuunee gallee dhugnee nu fayyiseera. Nu fuunee gallee ittiin niqannee nu fayyiseera. Nu fuunee gallee ofitti facaafnee ittiin nu fayyiseeraa jedhu. Amma hojjechuu isaa miti. Wanti kun garuu ragaa sagalee waaqayyoo qabaa yoo jettan hin qabu taanaan madda isaan shakkan. Madda wanta sanaan shakkan. Lafa baay'eedhaa biyyoo gibbii kanaa waaqayyoo eebbiseeranii biyyoo dibadhaa jedhu. Ashaboo hojjetanii maal godhanii gurguru. Zayitii waan adda addaa fuudhanii gurguru. Zayitii sana fuudhanii walii kennu. Hin hojjetaa biyyaa biyyatti illee hin ergu kan isin dhibu. Ameerikaatti hin ergama, Awurooppaatti hin ergama, Eeshiyaatti hin ergama, eessatti hin ergama. Amma mormii hin qabu. Garuu sagalee waaqayyooti yoo madaaltan jiraayii hojjettan hin jiru. Maaliif yoo jettan sagalee waaqayyoo irraa namni dhukkubee zayitii fuudhee dibatee jaarsolii waldaa isaaniif kadhatu namni dhukkubsata sana waaqayyoon fayyisaa jedha. Dibaatii ittiin kadhadhaa jedha. Hin hojjetaa duwwaadhaan deemanii namooti waan baay'ee balleessu jechuudha. Kanaaf madaaltu sagalee waaqayyootiin deemna hinna ta'e egaa sagalee waaqayyoo kanarratti namni miila gadi hin fageeffanne taanaan akkuma nama raafamaa adeemuti qilleensi argirraasaa, bubbeen argirraasaa, bokkaan argirraasaa, hobomboleettiin argisaraasaa.
Kanaaf sagalee waaqayyoo irraa maalidha? Namni dubbii koo dhaga'ee ittiin jiraatu dubbii koo irratti ijaarame nama ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaarratedha. Mani dhagaa irratti ijaarame isinitti meera torban lamaan irraa dhagaa irratti ijaaruun salphaa miti. Caccabsuu qabaa, gubuu qabaa, dafquu qabaa. Salphaa miti harka namaa luqqisa. Meeshaa baay'ee caccabsee fixas. Iskaavaatarii yoo gatan illee iskaavaatariin dhagaa caccabsu illee huuruun isaa inni caccabsu meeqaan meeqatu doomu dhagaa irratti. Garuu dhagaa irratti ijaarameera taanaan bubbee yoo dhufe, qilleensi yoo dhufe, bokkaa yoo dhufe manni sun hin shakku, hin kufa jedhamee. Maaliif? Jalli isaa toleera, teessoon isaa toleera, bu'uurri isaa toleera bakka ta'eef jechuudha. Kanaaf kiristiyaanni hin guddata yeroo jennus achirraa jalqabeeti. Kanaaf namni tokko gaafa amanu, namni tokko gaafa fayyu, namni tokko gaafa lammata dhalatu sagalee waaqayyoo dubbifadhu. Sagalee waaqayyoo nyaadhu. Sagalee waaqayyoo xiinxalii. Sagalee waaqayyoo ittiin of ijaari kan jedhamuuf kana jechuudha. Achii gadi guddata. Achii gadi gaafa guddatu biyya kamiin dhaqu, haala rakkisaa kamiin dhaqu, yebbaa ba'u, allayyaa keessa agalu hundeen isaa cimeera bakka ta'eef namni sun hin badu. Kana duwwaa immoo tun ta'in achi ol isin guddata akka sagalee waaqayyoo jedhutti. Jireenya waaqayyo isa kenneen, kennaa hafuuraa waaqayyo isa kenneen achi ol isin guddata gara guutummaa Kiristoositti isa kaleessa beeku caala irra caala beekuutiin, isa kaleessa itti maxxane caala irra caala itti maxxanuutiin, isa kaleessa siqe caala irra caala itti siquutiin. Inni immoo isa Phaawulos jedhudha. Akka waan harka koo keessa galfadheetuuf hin lakkaa'u. Isa harka koo keessa jiru duwwaadhaan ani argadheera nagaan jedhu. Ammayyuu sarraanfadheeni itti dabalachuudhaaf hiixadhaa. Ayyaanni isaan dhumu, kenni isaan dhumu, gara isaatti nama harkisuun isaan dhufu, hin dhumu itti siquun isaan dhumu, ammayyuu nan hiixadhaa jedha. Kun gara guutummaa Kiristoositti sis guddachaa isa adeemnu ta'a jechuudha. Deebinee achi ol guddannaa isa jennu irratti achi ol guddanna yeroo jennu gara guutummaa Kiristoositti achi ol guddachaa adeemnaa jechuudha. Dalga sin guddan hawaasa keessa jiran amantoota gidduu jiran ayyaanni narra jiru isiniif ramadira. Ayyaanni isinirraa jiru isinirraa argachaa jira. Ayyaanni biraan irra jiru humni kadhataa kennaan ayyaana seera jiru sila nuuf hunda keenyaaf ta'ee jira. Waaqayyoos kan inni kenne Efesoon boqonnaa 11 kaan ergamoota godhee, kaan raajota godhee, kaan luboota godhee yookiin paastaroota godhee, kaan barsiisota godhee, kaan hojjettoota wangeelaa jedhee waldaa kiristiyaanaatiif kennee jedha. Waldaa kiristiyaanaa jechuun immoo muka miti. Waldaa kiristiyaanaan namoota amananii ba'an kana. Kanaaf kenne jechuudha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee ta'u. Kanaaf wanti nuyi walii keenya keessatti dhannee hin hirmanne taanaan ayyaana tokko qabannee taa'uun hojii tokko hin qabu jechuudha. Hunduma keenyarra nuuf agaluu nuuf hin galle immoo Waaqayyo ayyaana kana kaa'eera. Kanaaf akka ayyaana nuu kenneetti walirraatii hirmannaa jechuudha. Walirraatii fudhannaa jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanaaf mukti tokko qophaa isaan boba'u hin aara malee. Torban lamaan har'aa isinitti meera. Mukti tokko qophaa isaan boba'u hin aara malee. Boba'uudhaaf muki lama sadii walitti dhufuu qaba. Yeroo muki lama walitti sadii dhufu hin boba'a ifa sin kenna. Giimii sin ta'a waa sin bisheessa gaarii ta'a. Ta'uu baannaan hin boba'u taanaan aaree ija namaa gubaa. Mana somba namaa rakkisa ija namaas dhukkubiirra oola jechuudha. Waldaa kiristiyaanaa keessas namni tokkummaa waldaa kiristiyaanaa keessa hin jiraanne seexanaaf saaxilama, wangoof saaxilama, yeeyyiidhaaf saaxilama otuu bu'aan buusin ofii isaatis nyaatamee bada jechuudha. Akkas akka hin taane Waaqayyo gooftaan keenya guddachaa akka adeemnuuf ayyaana isaa nuu kenneera bakka ta'ee fi achii gadi wangeelatti guddachaa, achii ol gara guutummaatti kiristaanaatti guddachaa, dalgammoo walii keenya guddachaa dagaagnee yeroo taanu warra badaniif gaaddisa taanaa, warra dheebotaniif, warra rakkataniif, warra lafatti boqotan taanaa ofii keenya dabarree nama biraa galuu dandeenya jechuudha. Kana torban lamaan har'aa kan baranne jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaan har'aa ittuma fufnee immoo kan nu ilaallu hin guddataa yeroo jennu immoo guddachuun kun mataan isaa sadarkaan guddinaa kun itti dabalee dhuma wanta irraa eegamu tokkotu jira. Innis maa innoo jettan har'a immoo kan ilaallu namni adeemsa jireenya kiristiyaanummaa keessatti namni kan inni beekuu qabu tokko keessaa tokko ija hafuuraa godhachuu qaba. Ija hafuuraa godhachuu adeemsa jireenya kiristiyaanummaa keessatti qabxii sadaffaan kan amanaa tokkorraa eegamu yeroo adeemu kana guddina walqixxaataa guddataa yeroo adeemu kana iji hafuuraa irraa argamuu qaba. Iji hafuuraa qaba. Galgala yoo jedhee waa'ee ija kanaa duwwaa ilaalla. Waa'een ija kanaas qabxii 2, 3, 4, 5 jalaa qaba. Hamuma naa danda'ame 2, 3 tokko duwwaa deemeen dhaabadha jechuudha. Ija hafuuraa godhachuu qaba. Egaa ija yeroo jennu mukarratti dhuma fakkeeffame yoo ilaalle muka kamiin iyyuu yenna dhaabdanii ijaaf dhaabdan taana kan isinirraa eeddanii
inni guddaan irraa eegamu ija. Fakkeenyaaf boqqolloo yoo qottanii boqqolloon dhummisaa ija. Ijaan kennan taanaan hojii hin qabu. Boqqolloo tokko tokko argitanitti yoo ta'e guntuti isaa manaa gadi gaggaa gurguddatee gaafa qunciftanii ilaaltan ilkaan beereedha. Ilkaan beeraa jedhu namooti. Ilkaan beeraa. Ilkaan beeraa jechuun isa caccabee dhumee tokko tokko jechuudha. Yeroo ilaaltan muki isaan bareeda, baalli isaan bareeda, guntuti isaan bareeda, guddinni isaan bareeda. Gaafa qunciftanii ilaaltan waan tokko hin jiru. Kan akkas ta'u jira. Tokko tokko immoo akkuma bareedee jirutti wanta barbaachisaa ta'e laattanii fi xaa'oo laattanii fi bishaan laattanii fi aduu laattanii fi horii irraa eeddanii wanta aramaa keessaa buqqiftanii ija gaggaarii kan namatti tolu godhatu. Dhumarratti qotee bulaanis yeroo qonna qotu kan inni irraa eegu ijuma jechuudha. Waaqayyos mana isaa keessa yeroo jiraannu guddina ijoollee isaarraa kan inni eegu keessaa tokko ija waaqayyo nurratti barbaadu tokkodha. Iji kun kan warra ormaatti biratti nyaatamu, iji kun warra waldaa kiristaanaa keessatti nyaatamu, nama gara biraafis eebba kan ta'u, ofiifis eebba kan ta'u, warra ormaafillee eebba kan ta'u ta'uu qabachuudha. Egaan iji kiristaanummaa baay'ee yoo ta'u malee Galaatiyaa boqonnaa 5:22 irraati ergaa Galaatiyaa kanarratti baay'ee tarreeffamee jira. Angabaabsee jarrootuma sarduwaan ilaaluu barbaada jechuudha. Isan isiniitii dubbisa. Galaatiyaa boqonnaa 5:22 kaasee hamma 23 isa jiruun isinii dubbisaa jechuudha. Galaatiyaan kun warra Roomee wajjin kan inni qayyabatamu hiika Roomeetiif. Roomeen waa'ee seeraa fi waa'ee ayyaanaa dubbataa. Galaatiyaan wal faana deema wal ijaara Roomee wajjiniin in ilaalla amma tokko. Galaatiyaa boqonnaa 5:22 irraa kaasee akkana jedha nan dubbisa. Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhowwuudhas egaa seerri isa kanaan mormuu hin jiru. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii hawwasaa fedhasaas fannisaniiru. Nuyi jireenya hafuuraatti yoo jiraatne hafuura kana duukaa bu'uu keenya egaa kottaa jedheetu tufa. Kanaaf 22 irras jiru amma irra deebiin isinii dubbisa. Irra deebiin isinii dubbisa 22 hamma 23 irras jiru. Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhowwuudhas egaa seerri isa kana mormu hin jiru. Seerri kana mormu hin jiru inni jedhu kan isin dhibu seera wangeelaa duwwaa miti. Seerumti biyya lafaa kana mormu. Biyya kamiin biyya adda addaa jiraattu qacarraa ta'e. Biyya keessa jiraattan keessa seera ittiin bulmaata biyya sanaa beettudha yaada. Yooyin konstituushinii biyya sanaa beettudha yaada. Hin beettanis jedhee yaada. Namooti biyya keessa jiraatan iyyuu hin beekan. Garuu akkasumatti yaadumaan yaad qalbiidhuma keenyaan akkasumatti yenna laallee kana keessaa namnis kan jibbu, waaqayyos kan jibbu, seerri biyya lafaas kan jibbu tokko iyyuu hin jiru. Maanni jarri kuni jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaa, of dhowwu, of bitu jechuudha inni kun. Kan dhowwu tokko iyyuu hin jiru jedha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Baay'ee namatti tola iddoon kun. Kanaafi waaqayyoon mana waaqayyoo keessatti karaa Kiristoos Yesuus eega lammata dhalannee booddee adeemsa kiristinnaa achitti kiristaana ta'uudhaan eega jalqabnee booddee guddachaa adeemuu qabna yeroo jennu galmi guddina keenyaa kun immoo maal ta'uu qaba jettanii iji kun nurraa mul'achuu qaba jechuudha. Iji kun nurraa mul'achuu qaba. Eewurraa kan amane hundumaarra. Kun qabeenya irratti, beekumsa irratti, dandeettii irratti, oguma irratti yookiin immoo umurii irratti kan hundaa'e. Tokkoof tokko Kiristoos Yesuus ilma Waaqa jiraataa amannee lammata dhalachuu keenyaan kan ka'e dubbii isaatiif hafuura isaa irratti gaafa hundoofnu akka sagalee isaatti gaafa deddeebi'uudhaaf kaanu hunda keenya irraa kan mul'atudha jechuudha. Waaqayyoo galanni guddaan ta'u. Har'a rakkinni waldaa kiristaanaa keessatti mul'atu an akka yaadota kanaa galutti rakkoo iji kun mul'achuu dhiisuuti jedheen amana. Rakkoo iji kun mul'achuu dhiisuuti jedheen amana. Yookiin otuu iji kun dagaagee mul'ateera ta'ee nu bira darbee
nuyi warra ala jiran illee hin hawwataa jechuudha. Mukumta akkasittiin ija godhatu yeroo argitan yeroo deemtan ha nyaatamu hin nyaatamini nama hawwata. Maal attam naqate muki kun utuu waan nyaatamu ta'ee jedha namni tokko tokko lafa tokko tokko tarbu. Nu hin nyaatin malee simbirroof nyaata ta'a. Daljeessaaf qalameef nyaata ta'a. Bineensa adda addaaf nyaata ta'a. Inni horiif nyaata ta'a. Inni kaan immoo namaaf nyaata ta'a. Iji tasuma hin badu. Yoo dhuma ija nyaatamne ta'e illee biqilee tottoree ka'ee deebi'ee akkuma isaa godhatee kunuunsa naannootii fi illee eegumsa naannootiif illee oola malee badii hin qabu. Iji tasuma badii hin qabu. Mukkeewwan ija godhatanii iji isaanii biqilirraa kan hafe hidda isaaniitii walirraa irraa kan hafe hundumtiyyuu iji irraa eegamaa jechuudha. Kanaaf anaaf isin irraas Waaqayyo kanuma eega jechuudha. Al tokko dubbadheera ta'ee hin beeku nama hiriyaa koo tokkotu jira. Waa'ee ija hafuuraa kanarratti waa tokko na gaafate. Namni tokko naan jedhe hafuura qulqulluun guutamuun isaa kan inni ittiin beekamu afaan haaraa haasa'uudha moo ija hojii hafuuraa kana mul'isuudhaan beekamaa naan jedhe. Egaan waldooti baay'een kan isaan ittiin amananii namni tokko afaan haaraa hafuura qulqulluudhaan cuuphamuusaa afaan haaraadhaan beekaa jedhanii amanu. Ani itti amanuu dhiifama naa godhii naan jedhe. Maaliif hin amantu jennaan ani kanan itti amanu namni tokko hafuura qulqulluun guutameera kan hin jedhu hafuura qulqulluun cuuphameera kan hin jedhu yenna ija hojii hafuuraa Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 barreeffame kun irratti mul'ateedha naan jedhe. Maaliif hin jedheeniin hin argitaa namooti baay'een waldaa kiristaanaa keessatti lissaanii haasa'anii kufanii ka'anii xarari'anii akka barbaadan ta'u achumaa gadi ba'anii immoo nagaa inni jedhu isaan biran jiru. Gammachuu inni jedhu isaan biran jiru. Obsi inni jedhu isaan biran jiru. Faaldhaasa hojiif seexanaaf gochaaf seexanaa harrab isaanii safaran qabu. Adeemsa isaanii safaran qabu. Yaada isaanii safaran qabu. Akkanaaf naan ta'u jedhe. Dhugaa ta'uu danda'a. Anammas dhugaa miti. Garuu inni sadaffaan amanaan kamtuyyuu beekuu qabu. Jireenya adeemsa kiristaanummaan deemaa jira. An kara deemtuudha. Kiristaanaadhaa ka'ee jalqabeen deemaa jira kan inni jedhu qabu. Inni sadaffamaa inni iji hojii hafuuraa kun iji deemsa hafuuraa kun anarra jiraawoo jedhee of gaafachuun gaariidha. Kanaaf nu hundumti keenyas kan ittiin of gaafachuu qabnu keessaa tokko kanaadha jedheen amana. Kanaaf jireenyi kiristaanummaa jiraachuun keenya kan ittiin beekamu ijaadha. Bakka kanarraa kanaaf akkuma nama kamiitu akkuma nama kamiiti. Sararaan anaaf warra kaan gidduu jiru, sararaan isiniif warra kaan gidduu jiru kan ittiin adda baanuu isa kana jedheen amana. Akka sagalee Waaqayyoo jedhuttis. Hundumti keessan kanatti namantu jedheen amana. Isa kana ijaan maaliif yoo jettanii mukni ijaan beekamaa jedha. Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 43 irraa dhageessanii dubbisa. Mukti ijaan beekama. Wanti hundumtuu ijaan beekama. Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 43 irraa. Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 43 irraa isinii dubbisa. Akkana jedha. Yesuusii barsiisa itti fufee mukti ba'eessi ija gadhee hin godhatu akkasumas mukti gadheen ija ba'eessa hin godhatu. Mukti hundinuu ija inni godhatuun hin beekama. Harbuun baalaan waraanteetti iji wayiniis kombolchatti hin ciramu. Namni gaariin gaarummaa garaansaa keessaa waan gaarii hin baasa. Namni hamaanis hammina garaasaa keessaa waan hamaa hin baasaa jedha. Kun sagalee Waaqayyooti. Kun wangeela dhugaa jiraataa ittiin jiraannudha. Jecha kana Kiristoos Yesuustu jedhe. Waanuma tokko fooyyessuus hin dandeenye. Muka beekuu barbaaddan ija isaatiin beektu. Mukni hamaan ijuma hamaa godhata. Mukni hamaa gaariinis isuma gaarii godhata. Maanni muki kun jechuun ijaan adda baasuu dandeessu. Akkuma kana gaa mana isaa keessa warri jiru Waaqayyoon nu dhaabee ayyaana isaatiin amma har'aatti baatee ammasitti kan nu geessisi maalummaa keenya kan namoonni hin beekan ija keenyaan jechuudha. Ija isa kam? Ija isa sila tarreessina jechuudha. Kan isin immoo iji immoo calluma jedhee hin argamu. Calluma jedhee waan argamu miti. Calluma jedhee waan argamu miti. Dadhabbii yeroo gaafata. Dadhabbii gaafata yeroo gaafata.
eessaa kaasee tottoruudhaa kaasee hanga deebi'ee ija ta'utti jechuudha. Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 24 akkasuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee kanaa hima. Waa'ee iji ijaa hima. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 24 kana hima. Akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 24 akkana jedha. Isiniifan dubbisa. Ilaa dhuguman isinitti hima. Iji qamadii biyyoo keessa bu'ee yoo du'uudhaa baate tokkichuma ta'ee hafa. Yoo du'e garuu ija baay'ee hin godhata. Kanaaf ija godhachuu yeroo jennu, ija argachuu yeroo jennu, akkuma fakkeenya gooftaan Yesuus Kiristoos jedhee akkasumatti hin danda'amu. Eessaa jalqabuu qaba? Tottoruurraa jalqabuu qaba. Biyyoo keessa bu'uurraa jalqabuu qaba. Achitti tottoree waan hundumaa argatee ka'ee deebi'ee achi keessaa bahee baala baafatee aramaa meeqa keessa darbee achi goree aggoree maal jedheetu baay'ee ta'ee ija tokkitti facaaftu ija baay'ee ta'e immoo deebi'ee biqila. Waaqayyo gooftaan maccaa nu haa gargaaru. Akkuma kana kiristinnaa keessa yeroo deemu nuyi namoota dhadhaboota annadhabaadha. Sababii waaqayyo ayyaana naa kenneef hin deddeebi'aa jira. Bu'aa ba'ii baay'een na mudata. Akkuma yoo mudatu. Kana keessatti garuu maa inni tole jennee ayyaana waaqayyoo irratti gaafa irkennu waaqayyo ija hafuuraa kana nu keessatti hojjechuudha jalqaba. Kanaaf hoore of kennuu gaafata. Du'uu gaafata. Du'uu gaafata. Warri kan Kiristoos ta'anii foon isaanii fannoo irratti Kiristoosii wajjin fannisaniiru. Jechuun du'aniiru jechuudha. Achirraa ka'a. Guddina jireenya hafuuraa akkuma kana amanuu eegalee murtoo fi ajajamuu gaafata. Namni ayyaana Waaqayyoo malee hin jabaatu eeyye. Kanaafiyyuu ayyaanni Waaqayyoo nama jabeessu immoo nuuf kennameera eeyye. Inni dhaaba. Kanaaf isarratti hundoofnee gaafa adeemnu ijaan godhadhaa laata hin godhadhuu laata hin ta'aa laata hin ta'uu laata bubbee dhufee balleessaa laata dhiisaa laata hin jedhin gaafuma hundee gadi fageeffannee irra jirru iji nurratti mul'ataa adeema. Nus ofirratti beekna nama manaan taa'e nurratti beeka inni manaa ta'e nurratti beeka nu hawwuu jalqaba ayyi akkamitti akka ta'e maal takka isa godhee jechuuti jalqaba sababii ija sanarraa arguuf jechuudha. Kanaaf egaa nu keessa kan guute addaamummaan jira. Nu keessa kan guute addaamummaan jira. Addaamii jalqabee nu keessa kan guute hamma har'aatti nu keessa jiru jira jechuudha. Kanaafiyyuu isa ija addaamummaan nu keessa guute kana karaa waamicha karaa Kiristoos Yesuusiin nu ta'een fayyinirraan kan ka'ee kan ittiin nu keessaatii Waaqayyo ayyaana isaatiin bitee yooyin immoo gadi qabee yooyin immoo nu keessaa akka inni mo'amu godhee ija nutti godhaa deemus Waaqayyo karaadhuma Kiristoos Yesuusiin ayyaana isaatiin jechuudha. Malee namni dandeettii isaatiin, namni humna isaatiin, namni murtoo isaatiin, namni akkasiin godhaa isaatiin ija godhachuu hin danda'u qormaayyu. Namoonni tokko jabinaaf murtee mataa isaaniitiin yookiin immoo dandeettii mataa isaaniitiin yookiin immoo foon koo irratti mo'adheen ofii koodhuma kootiin godhadha jedhanii kan yaalan jiru. Garuu hin danda'amu. Maaliif yoo jettan Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 4-5 isin dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 isin dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15. Lakkoofsa